kun gammee addisuu YouTube channelidha. Egaa baay'een keessan akka irraanfattan beeka ani gammee masaduu qal'aa YouTube hojjechaa turedha. YouTube waggooggaan nu waggaa hojjechuun barbaada akka ayyaana masqala. YouTube erga hojjedhe waggaa tokko jechuudha. Irreecha waggaa darbee viidiyoo vloogii isin hojjedheen ture. Irreecha konsertiisii, irreecha siriif dalageetan ture. Ergasii gaan hojii dhuunfaan qaba. YouTube birumatti hojjetaa ture immoo hojii dabalataa hojii lama sanan tokko waan hojjedhuuf hinaaf danda'amu didee. Saniif ammoo YouTube kana dadhabee kuma 45 subscriberiyaan geetan jira. Namoota waa YouTube jettan baay'ee keessan beektu. Kuma tokko argachuun hagam akka cimu. Waggaa lama waliin hojjedheen subscribe kuma 45 argachuudhaaf jechuudha. Saniif miira lafatti hin badinii gaafan sooromuu faan hojjedheen ture. Sooromuus hin dandeenye. Garuu rakkinuma fiyyummaa keessa teenye iyyuu mi'aal tokko waggaatti akka ayyaana masqalaa biqqi yoo inni rakkoon qabu. Kun irreecha 2018 boolee jirraa galma barkumeetti jala bultii irreecha konsertiitu jira. Saniif akka waggaa darbeen viiloogii siniif hojjedhachuudha hagan danda'e. Haga bilbilli koo chaarjii qabaate siniif hin dalaga. Siniif warabaa siniin gaddisa. Mee biyyoota himti koo yaadachuuf. Mi upload mayyuun godha waan jira jechuudha. Waan madhiifame natti fakkaata. Waggaa 8 9 waggaa tokko ta'e jechuudha. Hojiitti irraa hojii hojjechaa sanaabbannee t-shirtiif keeppii kana fakkaatu hojjetannee jirra. Kana kan hojjetee sayyoo printiin gandee advertaaziidha. Kila baay'ee susib. Ay Oromoo! Oromoo ko Oromoo! YouTube kana subscribe gochuun dagatina agarwaatti nu faana turan nagaan gannandee viilooginnaaf haaraa ta'uu malusi omaan jedhu muuxannoo durii waan nu keessa jiruu fi siniif hojjedhaa ulfaadha. Amma gara konsertii galma barkumeetti galaa jirra. Saniif hojjechuudha kana fakkaata. Karasini ka Akkuma beekamu vloogii keenya akka tuffetti jira amma halkan keessa sa'aatii 2 ta'eera. Aarsoonni isteejii irra hin galin jiru garuu qophiin haala bareedaatti ba'aa jira. Haala kanaa sirbamaa jira keessaa sirbamaa jira. Kun galma keessa erga seenneeti. Kun galma keessa erga seenneeti kana fakkaata. Hundumtuu suuraa kakka'aa jira. Suuraa akka jirutti sagalee koo sagalee. Wannoo kamiseeti. Wannoo keenya. Kana fakkaata uummati gara kana guutuudha. Dhufaame.
Saati corsaatti nyaatatu geetteet. Corsaan kun birrii dhibba lama manatu. Kun dhibbaa walitti kuni birrii dhibba shan. Waan argite bekka. Yaada qabda? Tamasgee yaada qabda? Waan daga buulte oolte? Ilaasa kana abbaa qoonqoo. Yaaddeetta indiriin tokko dhibbachuudha. Qoonqoo isa kana namni danda'u hin jiru waan jiru. Lama fidee tokko harkatti qaba. Deemasi. Cororsaadha. Maangama tokko birrii dhibbaa badaa miti. Alaa kun dhibbaa. Kun nama. Waa dhibbaa. Rifeensa qofaa miti Adam Muhammad Arbaa ofiisaayyuu oodaadha. Kan nama araarsu, kan nama gorsu, ambaasaaddara aadaa, nama safuu safeeffannaa beeku, baay'ee jaallannaa, albama Oromiyaa yeroo darbe baaseera. Hamleedhaan, jaalalaan, kabaja guddaadhaan, horibuun, jeefani, ulfaadhaa. Amma taasisuudhaan Osoo keenya gadhiisnee itti fufna. Numaan Events and Promotion waliin konsertii guddicha Irreechaa qopheessuu keessaniif ulfaadhaa. Daashin Bank. Itti fufna. Numaan Events and Promotion. Wali keessan eegaa bashannanaa yoomiyyuun itti fufa. Numaan Events and Promotion. Check one. Check. Sagale ke sambar bada.
Pena gargari masurapu gargara Nake karamuna kawan Ania gabana nasi Nanjeda jari Anis abdi ora densiba Baca jamate hayu Kumaka banjari Dimi jeso ketiro awadai Sina benjira wallahi billahi kadari mo chacharesu mate sonke si baba cendora kuno aneke ronke nakimi deso ketiro mawadai sina benjira wallahi billahi kadari mo chacharesu mate sonke si baba cendora kuno aneke ronke Jirtu Bagagejan agawan at tinufidde Intabanna Intabanna Imbaredu Baya Baredu Isidin Jaranda Tole Farda Vite Cholentane Male Kota Wakanama Silaka Tabane Umar Rabbi Kenya Sirna Gada Kabna Ham Tungone Male Chupuyan Kale Biyo biya pafi ojiran ko tu duwanu fatu Uma mula wakati mari kwatu kana na menuti Uma mula wakati mari kwatu kana na menuti Yekela runa ta Jitu ya jarana Wani gonare abtu mekandabre raparanu kaye ya koroni injile akigarantane akibaranole bulani lalani rapilolani jitere tabore kalafta palmatinda bare akami kanchali saate tunu ka hufde legere jitere Akami kachali saate tunu ka kufte tiege
guddaadha baga dhuftanaa jedhaanii gara waltajjiitti naa simannaa. Jirtu Oromoo koo akkam jirtu yeroo dheeraa booda wal argine allaaf yookaan isin jaaladha baga isin ga'e hedduu bareedduu naa jiraata akkasii. Ole